ኧረ ተንቢ ምን እየሆንሽ ነው? በዚህ ሰሞን ደግሞ ኧረ ተይ። በፊት እኮ ጥሩ ምክር ሰጠሽ አመሰግናለሁ ብለን በጥሩ ሁኔታ ተቀብለንሽ አረብ ሀገር አላችሁ ብራችሁ አትበክኑ ብለሽ ምክር ሰጠኝ የኛ ማለት ነው። እሺ ብለን ምክርሽን ተቀብለናል። አሁን ደግሞ ምን እንጃ አንድ ጊዜ ጀና ሴት ያልሽ ሴት ደግሞ ደግመን እቺ መጥፎ ሴት እንላለን እንዴ? እንዴት ነገሩ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አርከፉኔ አሸማ ጅርተኒ ነጋኪስን ተይ ተንቢ ምን የሆንሽ ነው? አስጠላል ወላሂ። የምታርግ ነገር ጥሩ አይደለም ወላሂ። እውነቴ ነው የምልሽ። የሰው ገመና መፈትፈት ጥሩ አይደለም። እውነቴ ነው የምልሽ። ማለት በቃ አንድ ጊዜ ብለሽ ሁሉም ነገር በዚህም ሁሉም አነካክተሽ አረባክሽ ተይ ተንቢ ይበቃሻል። የኔ እይት ምክር ስለለሰጠን ለሁሉ አመሰግናለሁ። ግን ልክ አተልፊ። እውነቴ ነው የምልሽ። ወይ ልጅ አለሽ እንዳሉ ወይ ደግሞ ገና ትወልዳለሽ። ስለዚህ ክፉ ነገር አትንገሪ። ቃላትሽ አስተካክል። እውነቴ ነው የምልሽ። ወደፊትሽ ለልጆችሽ ወደፊት ሰምተሻላ። ስለዚህ የማይሆን ነገር ወተን እንቻላ የኛ ነው ስልክ የኛ ነው ብለን የማይገባችሁ ውስጥ ገብተን መፈትፈት ተገቢ አይደለም። ሁሉም የአንቺ ወንድሞች ነው፣ የአንቺ ጓደኞች ነው። ሁሉም ነገር ሁሉ ልትመከሪ ይሰሙሻል። ለሚዲያ ላይ ወጥተሽ ሳይሆን ጀርባ በካሜራ ጀርባ ካጠፉ ምክሪ። ሁሉም የቡታጅራ ልጆች ምክር ይሰማሉ። እውነቴ ነው የምልሽ። ስለዚህ አንቺ ደግሞ ሳጠፉ ምክር እንጂ እንደዚህ ወጥተሽ ሚዲያ ላይ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ አረባክሽ ተይ። ይሄ ደግሞ የማይሆን ነገር ነው። ወደ ራስሽ ተመለሺ። ቀጥሎ ደግሞ አላዛር ቲንሱን ምን አለ ትናንትና? ቀለበት አደርጓል። ምስትና በቃ እንደ ምስት ነው ቀለበት አደርጓል። ባለጌ አለ። እንዴት አላዛር እንደዚህ ምስተክ አደባባይ ላይ በካሜራ ባለጌ ትላለ? ይሄ ቃላት ጥሩ አይደለም፣ መጥፎ ነው። ደግሞ ምን ነካችሁ እናንተ? ደግሞ ምን የሆናችሁ ነው? አረ አንዱ ሲል አንዱ ረጋ ሲል አንዱ የተነሳባት ምን የሆናችሁ ነው? ገና እንጃ ወላሂ። ተው ባካችሁ፣ ተው። ረጋ በሉ። ትንሱ ደግሞ ትናንትና እንዳያችሁ ነው ኤፍሬም ጓደኞቹ ጋር ደብደቡት። ፊቱ እንደ ወፍሯል ፊቱ። ራስ ደግሞ ምን ሆነ? ደም አላወጣም በዛ ጊዜ። ግን በቦስኪ ደም ይወጣል እንደ ራስክ። ድራማ ነው የምትሰሩ ወይስ? እኔ እንጃ ወላሂ። አንዳንድ ጊዜ ድራማ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ድራማ ነው የሚሰሩት። ምን አሁን እነሱ በቦስክ ነው። አንድ ልጅ ነው መጣ በቦስክ ራስ ደም ይወጣል። አሽጎ ነው አለ ደግሞ ፊቱን ራሱን ሁሉም። አረ እባካችሁ ተው ድራማችሁ። ልክ ያለፋችሁ። እውነት ነው የምላችሁ። ያዩና ይሄ እክሌ እንደዚህ ሰራል የኛን እንሰራለን እያሉ ነው ወይስ መካክሮ ፉጉጉር ላይ ነው እነሱ ፎከራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብለው ለምንድን ነው ሀበባን ተቀበልሽ? ለምንድን ነው እንደዚህ ያረሽ? እንቺ ባለጌ እንቺ ምናምን። አረ ተው። ያንተ ምስት ነው እኮ እንደዚህ አይባልም። አረ ተረጋጉ፣ ትንሽ ተረጋጉ። ወዴት ነገሩ? ወዴት እየሄዳችሁ ነው?
ወዴት መንገዱ? ኧረ ጉዴ! akkuma argitan egaa tambiini jidduu kana torbee kana keessa waan seeniin beeku har'allee dhuftee jirti jechuudha. Dhaabachiisaan jirtu ituubii kana. Akkuma jedhanii waa ituubitu qorree gadi bu'ee jalaa fakkaata. Dhugaa rabbii wallaahi ammallee ammallee ituubiirra jirti jechuudha. Dhugaa rabbii dhuguma jechi carraan nama tokko sinii carraa keessan sinii ta'uu hin danda'u. Carraa fakkeenyaaf rabbiin yoo sila namaa dabarse malee yoo rabbi sinii kenne kenna rabbii biraa yoo sinii dhufe malee amaataniifis sinii guuta miti. Yoo rabbi sila sinii murteesse sinii barreesse yoo jiraate guddina sababuma tokkotti ol kaatu. Wallaahi dhugaa sirriitti hima. Yoo rabbi sinii dabarsee jiraate daladdaniif illee miti. Yoommoo sinii murteessineete immoo maal godhama? Amma qinaatiidha moo maaltu kana ishee iyyisiisadde jidduu kana nima iyyiti gaafa duraa dhufte akkuma namaa tokko warri arabarra jirtanii birrii keessan hin balleessinaa homaa jettee gorsuma xuxuruutiin dhufte gizee dura abaluu jettee maqaa namaan oone viidiyoo duraa irratti jechuudha. Maashaallah jennee gaafa sana gobos jenne jannaa seeti minaamin jenne mataarra keewwanne. Walfuunee mataatti baanne yashi jenne bultee mola eeggadha ammas jette hin dhufte gaafa lammaffaa abaluun ulfa ofirraa baasteetti abaluun eenyu jiniin olti gaarabbii tokko faxe waan xinneef xiyyeeffannoo ishee haimee irratti jechuudha. Burkeef haimee irratti jechuudha. Dafqee namni jechi nam tokko dalagachuun guddachuuf miti. Ilmi namaa bakka gaa of jijjira maatii kos jijjira jedhe miti namni dhama'u hin buunne dafqan namni isaan jaallate yuutuubii isaanii jaallate isaan hordofe guddatani makiinaa bitatani akkuma namaaf jiru makiinaa irra darbaniyyuu waan guddaa banachuuf deemaa jiru jidduu kana keessa nu eegaa jedhaniiru. Dhugaa rabbii namni jaallate bakka rabbi sinii kenna jaalala namaa rabbi sinii haa kennu yoo siniin jedhan qalbii fakkaata miti. Wallaahi jaalala namaa rabbi sinii kennina qabeenya caaludha. Wallaahi laazimsa dhugaa sirriitti. Isaaniin burkeen birrii irraa hunaaneeti. Ani inni bitate makiinaa birrii isheerraa fuudheeti jette. Burkeen wallaahi ani nama ofii ama'ee buluudha. Dumbulloo namaa hin nyaadhu jedhee marsii deebise. Nama of ta'ee buluudha. Duras kanaan dura har'a bichaa miti akkas ta'ee jiru. Ani nama dafqa nama barbaadu miti nama dalagatee nama of ta'ee buluudha jedhee guyyaa meeqa kanaan durayyuu ani inni dubbateeru jechuudha. Kanaaf hinaaffaan carraan nam tokko namaaf darbee namaan ta'uu jechuudha. Carraan namicha sana darbee siif ta'uu hin danda'u. Yoo rabbii sila siin guddisnee jechuudha. Kanaafuu yoo gammaddee obboleessa keef obboleettii keef akkuma waan ofii kee godhatteetti yoo gammadde yaa obboleettii koo rabbiin siifillee kan kana caalu laachuu danda'a jechuudha. Yoo ati gubattee garaa kee keessatti gubatte rabbi sii hin kennu ani qabduyyuu gadi gochuu danda'a. Wallaahi laazim hanuma qabdu sanallee gadi si jalaa gochuu danda'a. Kanaafuu amma maal jetti barrii keessan deebitee uftee immoo han akka ishee namni hin jiru jette sadaffaa irratti gaammoo dhufte viidiyoo sadaffaadha kun han akka isheen jiru namni jette ishee malee namni hin jiru itti haimeeti ishee ganaa fi hiddeen qufne jette maaliif arrabsitu jette burkee jette qonxoxamee guddisameera jette ijoollee ishee jette qonxoxxee guddisatteetti mushiyyeen jette timirtittis gobazi'e jette hin jajji gaafa duraa ol fuute gadi fuute tuttumattee marfeetiin jechuudha deebitee immoo hin jajjee jechuudha. Ati garuu dura tumattee bira darbite madaan jaraan qoor deebitee immoo ol fuute samaayitti amiin jedhanii sirraa fudhatan kanas dura ilaallattee ilmi namaa tokko dura ilaallattee dubbachuudha malee eddee waraanee ka'ee deebee jajuun maal fayyadaa jechuudha. Har'a immoo deebitee dhuftee amma biibirra jirti mana keessan banaa jette barri keessan banaa jette mana keessan mee fattashaa jette otoo tidaariin qabatiin mana keessatti gadi mana keessatti alteen jirtu jette ani 3-4 ofirraa baastee hin jirtu jette mee barri keessan banaa jette mana keessan keessa fattashaa jetti. Wallaahi isaan malii birra teessee jechuudha. Barri keessan kokka ilaala barri keessan banaa fattashaa mana keessan keessa ilmi ijoolleen
bareedaadha. Ilmi ijoollee qabaachuun waan hundaadha kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Namni wallaalee hin jiru. Ilma jecha ijoollee qabaachuun waan hunda qabaachuudha. Ilma ijoollee ofii jechuudha. Namni isa wallaalee hin jiru. Ufumaa ishee akkuma saree nama cicciniinte kanas tumte tokko nambisne hatta ijoollee wasiila ishee nambisne isa garagarsii mitiiti. Mucaan ijoollee baay'ee mucaan amma tokko eengadda kanan isheen makiinaa wal didiriirra jiru jettee makiinaan gaccaamee eengadda rabbisa hambise lubbuusaa garuu ofii hafee jira. Makiina xinnoo jalaatiin tinii taatee yoo ta'e malee obboleetti wajjin yoo deemu makiinaan gaccaamee jechuudha. Mucaa handurbii isheeti natti fakkaata. Mucaan sunillee warri eengadda ani dalage gufuu natti taatan baga gammaddan waan jettan sinii mirkaa'ee jira jedhee mucaan sunii jechuudha. Lubbiitiin hafeera makiinaa jalaa miidhamte malee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif nam tokko dafqee amatee waan namaan fuune hinnatiin hin butiin dafqasaatiin samaayyuu haasilu yoo isaaf danda'ame jechuudha. Maaltu nama hinaafisiise? Yoo ni naafise naaf ta'uu danda'a? Naaf ta'uu hin danda'u. Maaltu nama hinaafisiisa? Guddina namaa maaliif jibba namni? Akka nama saree maraatu kanas xuxxee kanas lakkaftee amma immoo deebitee jechuutti kaate. Har'a immoo 3-4 warri of keessaa yaasaniitu jiru. Hammanatti gannaxxuuti jirti jechaa jirti amma immoo. Inni abbaa isa dandeenyaan guddifatu. Han adabatu abbaa faadha. Maaltu nama gashee wayii nama keessa nama fatafachiise. Dhugaa dubbachuuf. Subhaanallah rabbiin haqeessu. Alaazaar immoo akkuma argitanii Ifreem wajjiniin eengadda wal lolanii jechuudha. Dura farankii fireendii Ifreem irratti hojjete Alaazaar jechuudha. Alaazaar gaafa hojjetu ifaan immoo aaree jira gaafa dura deebee haadha manaa Alaazaar wajjiniin irratti hojjetan farankii jechuudha. Gaafa siree irratti sobanii namantinii fakkaatanii jechuudha. Isuma sanaan gaafa sana bishaan jaarkaa guddaa kana fuudhee modhoorra gadi buusee ifaarra jechuudha. Alaazaari wallaahi jaarkanii guddaa jechuudha. Toowwa sana mormirraa intinii ta'erate tubboon mormaa dhaabateerate du'uu danda'a jechuudha. Asii gadi alaandii isaa beektu miti biyya armaatii gotonnu kana sumaan nu bira jiru kana isa guddicha isa fuudhee asii gaditti gadhiise mormarra jechuudha. Mucaan achitti boquutiin akkuma gombisamatti hafee achitti dhidhiitee bobboka keeyyuu mucaan jechuudha. Taraa isaa immoo ifaan immoo nama fidatee nama lama wajjiniin akkuma inni godhee jechuudha eengadda. Hin burunne garuu sobeeti qalamitti dibate malee diraamaa hojjetu tenna jarri kun dhugaa rabbi. Niitii isaa baalagee jedhe. Baalageen jedhamu obbo haadha manaa ofii rabbi sinaa qeessu dhugaa rabbi.